Gaafa ayyaanni araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isinii baay'atu akkam jirtu. Har'a sagalee Waaqayyoo Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 22 kaanee walii wajjin ilaallaa. Torbanoota dheeraadhaaf kan walii wajjin barachaa jirru humna dhiiga Yesuus Kiristoos kan jedhu barumsa walitti fufiinsaa ilaaluu itti fufneerra. Har'as Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 22 kaasisa jiru dubbisuudhaan walii wajjin ilaalla. Akkas jedha nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Haa ta'u iyyuu malee tulluu Xiyoon mandara Waaqayyoo isa jiraata Yerusaalem ishee Waaqarraa cidha ergamoota 60 bira ga'uu keessan waldaa hangafoota warra maqaan isaanii Waaqarratti caafame Waaqayyo abbaa firdii namoota hundumaa lubbuu qajeelota warra fiixaan ba'anii bira ga'uu keessan Yesuus isa gidduu galee Waaqayyoo fi namoota gidduu kakuu haaraa dhaabee dhangala'uu dhiiga Abeel caalaa wanta wayyuu isa dubbatu biras ga'uu keessanii jedha. Dubbisi nama dubbise kuni bira ga'uu keessan kan jedhutu irra deddeebi'ee dubbata. Maal bira ga'uu keenyadha? Tulluu Xiyoon mandara Yerusaalem waldaa ergamoota 60 mandara warra qajeelotaa bira ga'uu keessan jedheetu barreessaan Ibrootaa kan inni haasa'u. Lakkoofsa 24 irratti immoo Yesuus isa gidduu galee Waaqayyoo fi namoota gidduu kakuu haaraa dhaabe dhangala'uu dhiiga isa kan Abeel caalaa wanta wayyu dubbatu bira ga'uu keessanii jedha. Waaqayyo akka karaa dubbisaa jireenya keenya geeddaruuf daqiiqaa muraasa Waaqayyoon kadhanna. Bara baraan kan jiraattu alfaadhaaf omeegaa kan taate barri kan sin daangessine Waaqayyo abbaa keenya si galateeffannaa galanni ulfinni siif haa ta'u. Yeroo kana immoo dubbii keessa jiraataa gara keenyatti erguu waan jaallatteef dubbii keessa jireenya namaa geeddaru, dubbii keessa seenaa namaa geeddaru, dubbii keessa yaa Waaqayyo gooftaa karaa namaa qajeelchu gara keenyatti waan argituuf dhowwaa tokko malee jireenya keenya waan geeddartuuf si haa galatu. An dhala keenya gargaarii maqaa Yesuusiin ameen. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos yeroo barachaa turre keessatti humni dhiiga Yesuus Kiristoos maal nu godhee kan jedhu torbanoota darban walii wajjin ilaaluu yaalaa turre. Humni dhiiga Yesuus Kiristoos jireenya keenya akka ta'e walii wajjin ilaalaa turre. Humni dhiiga Yesuus Kiristoos dhiigi isaa dhangala'uun jireenyi isaa dhangala'u akka ta'e. Humni dhiiga Yesuus Kiristoos jireenya keenya akka inni miica. Macaafni qulqulluun dhiiga maal jedhee kan inni akka inni dubbatu kutaa macaafa qulqulluu keenyaa keessatti iddoo hedduutti barreeffameera waa'een dhiigaa. Keessumaa Lewwota boqonnaa 17 lakkoofsa 11 kaanee jalqaba irratti walii wajjin ilaaluuf kan yaalaa turre. Waaqayyo abbaan dhiiga nyaatinaa dhee Museedhaaf yeroo seera laatuu fi dhiigi sababiin hin nyaatamneef dhiiga keessa lubbuun waan jiruufi jedheetu kan inni itti himu. Dhiigi lubbuu waan qabuuf namni dhiiga nyaate lubbuu waan akka ajjeesetti waan ilalamuuf dhiiga nyaatinaa jedheeti kan Waaqayyo karaa Musee saba Israa'elitti dubbachaa ture. Haa ta'u iyyuu malee dhiigi Kiristoos addumaan nuuf maaloodha seeduu fi furee keenya inni ilaalaa turre. Furmaata keenya inni ilaalaa turre. Har'a amma walii wajjin kan ilaallu dhiigi Yesuus Kiristoos dhiiga Abeelirra kan caalaa wayyuuf dubbatuudha jedha barreessaan Ibrootaa boqonnaa 12 irra. Akkas jedha duwwaa miti. Lakkoofsa 24 irraa iddoo nama dubbise irraa gaafa laallu Yesuus isa gidduu nuu galee Waaqayyoof namoota gidduu kakuu haaraa dhaabeedha. Dhiigi Yesuus Kiristoos gidduu Waaqayyoof namaa galuudhaan kakuu haaraa jedhamee kakuu haaraan kan irraa kaase. Kakuu haaraan jechumti isaallee kan inni itti jireenya keenyaa wajjin wal unate kan inni itti jireenya keenyaa wajjin wal laallatu humna dhiiga Yesuus Kiristoos irraa kaaseeti. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Erga dhiigi Yesuus Kiristoos dhangala'ee booddee kakuu haaraan lafinni itti hundeeffame lafinni itti jalqabe giddugala Waaqayyoof namaa ta'e kan walitti nu araarse namaaf Waaqayyoon kan walitti fide humna dhiiga Yesuus Kiristoos. Humni dhiiga Yesuus Kiristoos namaaf Waaqayyoon walitti araarse namaaf Waaqayyoon walitti fide namaaf Waaqayyoon namniif Waaqayyo
waggoota dheeraadhaaf baroota dheeraadhaaf jaarraa dheeraadhaaf kan gargar fagaanne kan walirraa yeroo dheeraadhaaf walirraa fagaanne karaa dhiiga Yesuus Kiristoosiin walitti araaramne Waaqayyo wajjin. Humni dhiiga Yesuus Kiristoos araarsuurra darbee kakuu gidduu galaa kan ta'e kan Waaqayyoof nama walitti fidu ta'e. Asumaan jecha see kakuu haaraa jettu irratti xinnoo dubbadha. Barbaachisummaan kakuu haaraa kakuu inni moofaan, kakuu inni darbe, kakuu inni durii, kakuun inni moofaan nama fayyisu waan hin dandeenyeef, nama gara Waaqayyootti butuu waan hin dandeenyeef, qajeelaan barbaadamee waan hin argamneef, namni qajeelummaa caalaa hammeenyi waan itti caalaa dhufeef kakuun haaraan barbaachise. Sagalee Waaqayyoo irraa Ermiyaas irraa waa'ee kakuu haaraa gaafa laallu Waaqayyo kakuu haaraa kanumti inni dhaabeef nama karaa ittiin gara ofii isaatti deebisu, nama karaa ittiin gara ofii isaatti araarfatu gaafa barbaadu Waaqayyo dhiiga ilma isaatiin gidduu kan dhaabbatu araarsaa sirrii ta'e dhiiga ilma isaa gara biyya lafaa kanaatti erge. Kanaaf Yesuus isa gidduu galee Waaqayyoof nama walitti araarsu dhangala'uu dhiiga isaa isa dhiiga Abeel caalaa wayyu isa dhiiga Abeel caalaa dhaga'amu sayyuu. Dhiigi Abeelii macaafa qulqulluu keenya irraa seera uumamaa gaafa irratti dubbifattan dhiiga nama qajeelaa, dhiiga nama dhugaa qabu, dhiiga nama abboomamaa tokkotti kan inni agarsiisu. Dhiigi Abeel dhiiga nama qajeelaati. Akkaataatti dhiigi Abeel dhangala'ee seera boqonnaa 4 irraa gaafa laaltan Waaqayyo Addaamiif Hewaaniin erga uume ijoolleen Addaamiif Hewaan Qaayiliif Abeeliin turan. Qaayiliif Abeel kun Abeel horsiisee bulaadha, Qaayil immoo qotee bulaadha. Qaayil kun Waaqayyoof aarsaa gaafa dhiyeessu, Abeelis Waaqayyoof aarsaa dhiyeesse. Waaqayyoof aarsaa gaafa dhiyeessan Waaqayyo kan Abeel ilaalee kan Qaayiliin simachuu dideedha macaafa mata. Sun sababa mataa isaatii qaba. Gaafa Waaqayyo gara aarsaa Abeeliin ilaalu, Abeeliif gara aarsaa isaa gaafa laalu, Qaayil aaree attam aarsaan koo fudhatamuu didee, attam Waaqayyo biratti jaallatame, attam Waaqayyo isa fudhateedhaanii obboleessa isaa ajjeeseedha macaafa. Obboleessa isaa gaafa ajjeesu tootaalii Abeel du'eera. Garuu dhiigi Abeel gara Waaqayyootti iyyate. Dhiigi Abeel amma irratti naasa. Maal jedhee haasaa? Dhiiga qajeelaadha jedhe. Dhiiga nama qajeelaa dhangala'e jedhe. Kanaaf baay'ee dhiigi namoota qajeelaa dhiigi namaa eessatti yoo dhangala'e hin dubbata. Dhiigi namaa jecha qaba, hin haasaa. Dhiigi nama kamiiyyuu. Namoonni baay'een nosaatti nama ajjeesaniiru. Waggoota dheeraa booddee garuu yookaan dabarsanii of kennu yookaan dhiigichi isaan qaba. Paawariin dhiigaa xinnoo miti. Gatiin dhiigaa xinnoo miti. Eenyumtuu dhiiga jalaa miliquu hin danda'u. Kanaaf namni dhiiga namaa dhangalaase dhiiga isaa dhangalaafamedha macaafa keessatti iyyuu. Dhiigi namaa qoosaa miti. Dhiigi Abeelii hamma irraatti naasa. Haa ta'u iyyuu malee dhiigi Abeel kan inni haasa'u firdiidhaaf haasa'u. Maal jedhee haasa'a? Naa faradi jedhee haasa'a. Naa dubbadhu jedhee haasa'a. Dhugaan na jalaa bade jedhee haasa'a dhiigi Abeel. Dhuguma dhugaa jalaa bade. Dhuguma firdii jalaa jallate dhiiga Abeel jalaa. Dhuguma dhiigi Abeelii karaa dogoggoraa dhangala'e. Kanaaf firdii barbaachaaf haasa'a dhiigi Abeel. Macaafni qulqulluun garuu akka dhiiga Abeel irra kan wayyu kan caalu inni dubbatu. Haleluuyaa.
dhiiga Abeel irra kan wayyuuf kan caalu inni afaan Oromoo saakkee dhiiga Abeel caala wanta wayyuu dubbatu bira ga'uu keessanii dhiiga Abeel caala wanta wayyuu isa dubbatu bira ga'uu keessan dhiigi Abeel dogoggora dubbata miti firdii dubbata qajeelina dubbata naafaradii dubbata maaliifi obboleessa isaatu ajjeese waan ta'eef dhiigi Yesuus Kiristoos dhiiga Abeel irra kan inni ittiin caalu jireenya dubbata dhiigi Yesuus Kiristoos araara dubbata dhiigi Yesuus Kiristoos jaalala dubbata dhiigi Yesuus Kiristoos ifa bara bara dubbata dhiigi Yesuus Kiristoos jireenya dubbata kanaaf dhiiga Abeel caalaa wanta wayyu isa dubbatu dhiigin dubbata ergeenne dhiigi Yesuus Kiristoos attamitti dubbata isa jedhummoo walii wajjin daqiiqaa muraasa sana dhiigi Yesuus Kiristoos namaaf Waaqayyo gidduu dhaabbachuudhaan Ibroota boqonnaa 9 irraa al tokkitti dhangala'uudhaan yeroo hundumaaf isa dhaabbatu jedha macaafa. Waaqayyo namatti araaramuudhaaf karaa dhiigaa filatee ergeenne Waaqayyo namatti araaramuudhaaf daandiin ittiin filate daandii dhiigaa ergate kanammoo wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14 kaatanii gaafa dubbifattan akkeedha. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisaa beekamaa Niqoodimoos jedhamutti gaafa haasa'u abbaan keessan barsiisaan keessan Museen lafa onaa keessatti bofarraa fannoo hojjechuudhaan waan nama hiddurraa fannoo hojjechuudhaan warroonni gara fannoo sanaa ilaalan akka oolan Waaqayyo abbaan fannoo irratti ilma isaa ajjeesuudhaan jireenya argamsiiseera. Karaa ittiin abbaan nama gara isaatti deeffatu karaa ittiin abbaan nama gara ofii isaatti deeffatu nama jireenya keessaa ba'e nama mootummaa isaa keessaa ba'e nama daandii qajeelinaa gadhiise gara ofii isaatti deeffachuudhaaf abbaan karaa fannoo karaa dhiigaa filate. Kanaaf dhiigi Yesuus Kiristoos giddugala namaaf Waaqayyoo jedhameeti kan inni barreeffame Ibroota boqonnaa 12 irratti. Gararraa isaatii kaasee gaafa nama dubbise bira ga'uu keessan kan inni jedhu xumurameera raawwatameera jechuudha. Namni lafa hin ga'iin hin ga'iiran jedhu iddoon ga'iin tokko hin ga'iiran jedhu namni. Bira ga'uu keessanii namni deemsuma lafarraa tokko ka'uudhaan ga'eeran jedhu nan ka'eedha malee gaafa ga'u ga'eera iddoo akkasii ga'eera. Barreessaan Ibrootaa kun akkeedha warri dhiiga Yesuus Kiristoos dhangala'eef kanaan akkeedha waldaa hangafoota warra maqaan isaanii Waaqa irratti caafame bira ga'uu keessanii waldaa hangafoota maqaan isaanii Waaqa irratti caafame bira ga'uu keessan maaliin dhiiga Yesuusiin karaan ittiin dhiigi Abeel irra caalu dhiigi Yesuus Kiristoos dhiigi Yesuus Kiristoos maqaa keenya jireenya keenya lafa jalqaba ba'etti nu deebisuudhaan caala dhiiga Abeeliin dhiigi Yesuus lafa galuu hin dandeenye galleerraa eessa geenye waldaa hangafoota warra kumaatama warra maqaan isaanii Waaqa irratti caafame bira ga'inyeera. Kana duwwaa miti tulluu Xiyoon mandara Waaqayyoo see jiraata haleluuyaa tulluu Xiyoon mandara Waaqayyoo isa jiraata bira geenyeera. Maaliin
humna dhiiga Yesuus Kiristoosiiti. Kana duwwaa miti. Yerusaalem ishee waaqarraa cidha ergamoota kumaatamaa kana nama fayyetu bira ga'a. Nama dhiiga Yesuusitti amanetu bira ga'a. Humni dhiiga Yesuus Kiristoos dhoksaa gadi fagoo qaba. Warra amananiif dhiiga Yesuus Kiristoos dhiiga Abeel caalaa wanta wayyu wanta caalu isa ulfina qabeessa maagaadhaa laabaadhaa baadiyyaatiyaa. Maal biraan nu ga'eera? Tulluu Xiyoon biraan nu ga'eera. Yerusaalem ishee haaraa biraan nu ga'eera. Mandara Waaqayyoo isa jiraataa biraan. Humni dhiiga Yesuus Kiristoos. Kakuu haaraan Waaqayyoodhaan kan dhaabbate namarraa yookaan giddugaleessa namaaf Waaqayyoo ta'e kan dhaabbate Waaqayyo biraa kan ta'e namarraa bu'aa tokko kan faayidaa tokko barbaaduuf utuu hin ta'in namaaf kan dhaabbate dubbii xumuraa jecha xumuraa waan raawwatamaa waan xumuramaa waan Waaqayyo biraa gara keenya dhufe jechuudha kakuu haaraa jechuudha. Karaa biraa kakuu haaraan raawwii kakuu moofaa ta'e xumura kakuu moofaa ta'e itti gala jireenya amantootaa jechuudha kakuu haaraan. Macaafni qulqulluun keenya kakuu inni jalqabaa waan dulloomeef, kakuu inni jalqabaa waan dadhabeef, kakuu inni jalqabaa nama gara Waaqayyootti geessu waan itti ulfaateef kakuu haaraa fide. Kakuu haaraa keessatti maaltu nuu godhamee karaa dhiiga Yesuus isa jedhuufi isa jalqabaa qabxiin irra walii wajjin ilaallu qajeelina argate. Dhiigi Yesuus Kiristoos qajeelummaa keenya. Roomee boqonnaa 3 lakkoobsa 10 kaasnee walii wajjiniin haa ilaallu. Roomee boqonnaa 3 lakkoobsa 10 kaasee nan dubbisa. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiiti. Caaffanni qulqullaa'aan namni qajeelaan hin jiru, lakki tokkoyyuu hin jiru. Namni tokkoyyuu hin hubatu, namni tokkollees Waaqayyoon hin barbaadu. Namoonni hundinuu karaa Waaqayyoo irraa goraniiru. Ergaan takkaa warra dhimma hin baafne ta'aniiru. Namni gaarii hojjetus tokkollee hin jiru. Afaan isaaniitiin gara awwaalaa banamaatti nama geessu, arraba isaaniitis nama gowwoomsu. Hadhaan marrataa hidhii isaanii jala jira. Afaan isaanii abaarsaa fi dubbii hadhaadhaan guutu. Miilli isaanii dhiiga dhangalaasuutti nariifata. Karaa isaan irra darban irra diiguuf gufachuutu jira. Isaan karaa nagaa immoo hin beekan. Waaqayyoon sodaachuun yaada isaanii keessa hin jiru. Egaa utuu kakuu haaraan kun hin dhufne, kakuun haaraan amma dubbachuuf jedhu kun utuu hin taane qajeelummaan eessaayyuu argamuu hin danda'u. Jecha qajeelummaa jettu kana bakka lamatti reen isin agarsiisuu barbaada. Inni jalqabaa qajeelummaa namaati. Qajeelummaa namaa jechuun kan ol ka'uu fi kan gadi bu'u jechuudha. Kan jiraatuu fi kan badu jechuudha. Namni abaluu qajeelaadha gaafa jennu, abaluun sun baay'ee qajeelaadha yookaan qajeeltuudha gaafa jennu, dubbii isheen dubbattu irraa, deemsa isaarraa yookaan deemsa ishee irraa, akkaataa ija hojiirraa mul'atu irraa ilaalleetu qajeelaadha yookaan qajeeltuudha. Qajeelli namaa hin dhufas hin badasi. Namni qajeelaadha kan inni qajeelummaa kan inni dhaalu maatii isaarraatu hin ta'in yoo haalli mijateef kondiishinaaliidha qajeelummaan namaa. Garuu macaafni qulqulluu waa'ee qajeelummaa namaa kanaa maal jedha isa dhuufi namni qajeelaan tokkoyyuu hin jiru. Nu garuu uumamumaan ta'e namaan qajeelaa jechuu beekna. Inni lammaffaan qajeelummaa Waaqayyooti. Qajeelummaa namaaf qajeelummaa Waaqayyooti. Namoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii hin beekne hin fudhanne walii isaaniitiin isaan qajeelaa waliin jedhan argina. Abaluu qajeelaadha, abaluu qajeeltuudha waliin jedhu. Haa ta'u garuu Roomee boqonnaa 3 lakkoobsa 11 kaanii gaafa dubbifannu iddoo ammaatti 10 kaasnee gaafa dubbifannu caaffanni qulqullaan namni qajeelaan hin jiru. Tokkoyyuu hin jiru. Namni arraba isaatiin
gara awwaala banamaatti nama geessa. Miilli isaa ajjeesuun akkuma ammoo obboleessa keenya Qaayeliin dhiigi cubbuun balbala kee jala teessee si eeggatti ittiin jedheera Waaqayyo. Of eeggadhu ittiin jedheera. Of eeggachuu hin dandeenye. Namni qajeelaa ta'uu barachuudhaan hin danda'u. Namni qajeelaa ta'uu kan teknooloojiidhaan yookaan beekumsa biyya lafaatiin qajeelummaan hin dhufu. Caalaayyuu warri baay'ee baratan hammeenya baay'ee beeku. Caalaayyuu warri baay'ee qaban hammeenya baay'ee beeku. Kanaaf namni qajeelaan hin jiru biyya lafaa kanarra. Erga jedhee booddee qajeelummaan biyya lafaa kanarra barbaadanii argamuu hin danda'u. Eessa yoo dhaqxan? Biyya guddatan tarii qajeelummaan jira jedhee namni biyya guddatan yoo dhaqe biyya guddatan caalaa achitti immoo hammeenyaaf gara jabinni argama. Namni immoo qajeelaa ta'e malee mootummaa kootti galuu hin danda'u. Waaqayyo qajeelaan, Waaqayyo dhugaan, Waaqayyo abbaa ifaati. Waaqayyo xaraaramuu kan danda'amu yoo qajeelaa ta'an duwwaa. Namni argaan takkaa jedha barreessaan warra Roomaa kun. Ergaa warra Roomaatiin barreeffame kun. Namni argaan takkaa yookaan tokkitti yaada Waaqayyo irraa kufeera. Akkatti deebi'uu hin dandeenyetti kufne. Yaada Waaqayyo irraa kufu. Kanaaf namni qajeelaa ta'uu dadhabe. Qajeelummaan hin jiru barbaadame. Garuu barreessaan ergaa kana akka erga hin jiru jedhee booddee lakkoobsa Roomee boqonnaa 3 lakkoobsa 23 kaa'een dubbisa. Hundinuu yakkaniiru. Ulfinni Waaqayyoo isaanitti irrateera. Isaanumti immoo ayyaana Waaqayyoo isa karaa furii Yesuus Kiristoos tola isaaniif kennameen qajeelota hin ta'u. Ameen. Ergaan takkaa yakkamtoota ta'an dhalachuu duwwaadhaan yakkamaa ta'an dhalachuu duwwaadhaan cubbamaa ta'an Addaamii kaasee ammarraatti dhaloota jiru. Namni Kiristoos Yesuusin nama inni dabalate ammarraatti namni jiru hundumtuu yakkamaadha, cubbamaadha. Namni qajeelaan hin jiru. Hundinuus yakkaniiru. Xinnaan guddaan inni barate inni hin baranne beekaa wallaalaan hundinuu yakkaniiru. Hundinuu yakkaniiru jedhee ulfinni Waaqayyoo isaanitti irrateera. Erga jedhee booddee. Isaanumti immoo lakkoofsa 24 irra. Ayyaana Waaqayyoo isa karaa furii Yesuus Kiristoos tola isaanii kennameen. Ameen. Dhiigi Yesuus Kiristoos qajeelummaa naa ta'e anaaf. Dhiigi Yesuus Kiristoos qajeelina naa ta'e. Qajeelina maalii? Qajeelina namni argachuu hin dandeenye argadha. Karaa maaliitiin? Karaa dhiiga Yesuus. Hiyyaadattoo torbee dhiigi Yesuus fureedha isiniin jedheera. Ergaa Phexros irratti barreeffameera. Dhiigi Yesuus Kiristoos furiidha nuun jedhee. Ammas kunoo Phaawulos akkee. Hundumtinuu yakkaniiru. Ulfinni Waaqoo isaanitti irrateera jedhee garuu haa ta'uyyuu malee kennaa tolaa karaa Kiristoos Yesuus. Obboleessaaf obboleettiin abbeen koo harmeen koo kan na dhaggeeffachaa jirtan qajeelummaan kennaa tolaa ta'ee gara keessan dhufeera. Dhiigi Yesuus Kiristoos. Qajeelina barbaaddu taanaan qajeelinaa fi ollaa keessan irraa yookaan biyya irraa barattu miti. Qajeelummaa kunoo dhiiga Yesuus irraa. Dhiigi Yesuus Kiristoos giddu gala kakuu haaraa namaaf Waaqayyoo gidduu wareega walitti araarsu. Qajeelina naa ta'e qajeelummaa sii ta'e. Kanaaf namni qajeelina gaafa jennu namooti baay'een gatiidhaan baasanii fudhachuu waan barbaadaniif qajeelummaa yookaan afaan tolanii yookaan jireenya tolanii deemsa tolanii fiduu waan barbaadaniif qajeelummaa Yesuus isaanitti ulfaata. Fudhachuun barbaadan.
garuu tola si argameera. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin qajeelummaa uffatteetta. Humni dhiiga Yesuus Kiristoos qajeelina kooti. Qajeelinan ittiin abbaa argachuu danda'u. Waa'ee qajeelinaa gaafan kaasu gidduutti waa'ee cubbuun kaasa. Sammuu namaa keessa kan jiru cubbuudha waan ta'eef. Mata duree of danda'e walitti deebina garuu cubbuu jechuun beekumsa Waaqayyo waa'ee keenya beekuun ala yoo beekne cubbuudha. Yookaan cubbuu jechi jedhu kallattii gadhiisu jechuudha. Wayii biraa jechuudha. Karaa biraa jechuudha. Wanta uumameef tokkoon ala waan uumame tokkoon waan Waaqayyo uume tokkoon ala wanta tokkotti gaafa fayyadamnu cubbuu jedhama. Karaa biraa cubbuun daayirekshinii yookaan kallattii Waaqayyo kaa'een ala wanti deemu kamiyyuu cubbuu jedhama. Jalqabumarraas ni ka'a. Waaqayyo muka isa kana nyaadhaa, isa kana nyaadhaa, isa kana nyaadhaa, isa kana nyaadhaa jedhee isa kana immoo hin nyaatinaatti hin jedhee. Bofti gara waan hin gaafadhattu garuu akkasitti hin jettu. Bofti gara waan hin gaafadhattu. Isa kana yoo nyaattan akka Waaqayyoo taatu jette. Beekumsa Waaqayyo ala beekumsa foorjidii, beekumsa moofaa, beekumsa Waaqayyo keessa hin jirre gara heewwaanitti geessite. Kanarraa kan ka'e heewwaan faan yeroo hin yaadaminiif kallattiitti hin yaadaminitti fuula Waaqarraa dhabamu. Jechi cubbuu jettu kan irraa dhufu hawwuu irraa dhufu. Isa jalqabaa dhaga'uu irraa dhufu. Ittaananii hawwuu irraa dhufu. Inni ittaanu cubbuu ta'a. Inni ittaanu du'a ta'a. Dhaga'uu, eda'uu, hawwuu, eda'uu, cubbuu, eda'uu, du'aati. Yesuusis gara keenya gaafa dhufu qajeelina gaafa fidee dhufu isa jalqaba warra amma wantan isinitti lallabaaru kana dhaggeeffachaa jirtan. Isa jalqaba humna dhiiga Yesuusiin gaafa dhageessu. Isa dhageessu kana qajeelummaa isaa gaafa hawwitu. Isa hawwite kana qajeelummaa gaafa fudhattu jireenya ta'a. Kanaaf dhaga'uu, eda'uu, qajeelummaa, eda'uu jireenyaati. Qajeelummaan kan nu ofii keenya ofirra keenyu miti. Qajeelummaan kan ofii keenya fudhannu miti. Qajeelummaan kennaa tolaati. Kennaa tola karaa Kiristoos Yesuus nuu kenname. Innis dhiiga isaa dhangalaasuu isaati. Dhiigi Yesuus Kiristoos qajeelummaa keenyadha. Dhiigi Yesuus Kiristoos qajeelummaa keeti. Qajeelummaatti ittiin abbaatti araaramte, qajeelummaatti ittiin abbaatti haasoftu, qajeelummaatti ittiin abbaa beektee waammattu, qajeelummaatti ittiin fuula Waaqaa dura dhaabbachuu dandeessu, qajeelummaatti mucummaatti dhufte, qajeelummaatti ijoollummaatti guddanne, qajeelummaatti mootummaa Waaqayyoo argannu, qajeelummaatti isa barreessaan Ibrootaa boqonnaa 12 amma dubbatu kan cidha ergamootaa tulluu Xiyoon mandara Waaqayyoo isa jiraataa bira geenye kun humna dhiiga Yesuus Kiristoosiitiin. Waan dhaggeeffattaniif baay'ee isin jaalladha. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Gaaffii yoo qabaattan, yaada yoo qabaattan, iddoon argama keenyaa magaalaa Finfinnee naannoo Gullalleeti. Karaa sooshaal miidiyaa, yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii akkasumallee peejii keenyaa nu argachuu dandeessu. Ayyaanni isiniif haa baay'atu.